ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتك كي كبجمو بكنغان مفتن جادا برنوت ولد دابتا كثيرا بالمؤمنين رؤوف رحيم. متى دريجون كيسني ديما جرو قطا قد سغلفا اتدهادا وان برا هجرا سغلفا تهرا هنگا تقدو بني جرا وان هفه أمان تنا اتفوهنا قلوت. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم نبي كيني برئيسون برو كتاب الدادة تليا إرقالي الدادة إلى أهل الطائف. إرقا غرور طائفت برئيسين نبي كيني برما سغلفا هجرا كان كيس وهدم صنم ثقيف بالطائف تابوت أمة ثقيف كا غند طائف كيس جرو نبم سيسني ديغني فجاسون إساتس برما سغليسا كان كيس akkuma reefu illee dabarsinetti islaamummaa jechuun iimaana jechuun akka itti gaddaabatu waan rabbi malee gabbaramu dachii tanarraa dhabamsiisuudhaan waan akka taabotaa waan akka qubbii waan akka muka adda addaa kan namni gabbaruu dachii tanarraa deemsifamuu qabaa jechuudha. wafaatu zaciimi ilmunaafiqiin abdillahi ibni ubayy ibni abii saluul mataan munaafiqoota itti gaafatamaan isaanii ka akkaan diin dararaa ture ka akkaan sahabaa nabii keenya cinqii godhaa ture du'uun isaa abdullahi ibn ubayy ka jedhamu baruma sagalee isaa hijiraa kana. wafaatu ummu kulthum binti rasuulillahi sallallahu alaihi wasallam wa zawjati uthman radiyallahu anhu intalti nabii keenya sallallahu alaihi wasallam ummu kulthum tan jedhamtu ta Usman ibn Affan fuudhee isiidhaaf abbaa manaa ta'e radiyallahu anhu wa anha du'uun isiidhaa karaa rahmata rabbii karaa akhiraa godaanuu isii michiyoo nabii keenya ummu kulthum tan jedhamtu baruma sagalee isaa hijiraadhaa kana. amara nabii sallallahu alaihi wasallam Abaa Bakrin as-Siddiq an yahujja binnaas bara sagalee isaa hijiraa kana Abbaa Bakrin nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam ajajee ummata waliin qabii hajji godhaa hajjii geessijee akkasitti buqqa'anii hedduun namaa Abaa Bakrii wajji hajjii godhanii jechuudha. bara kamii bara sagalee isaa hijiraadhaa kan hajjiin Abbaa Bakrii sahabaadhaa wajji baruma sagalee isaa hijiraa kana keessatti waan ta'e irraa nuzuulu suurati baraa'a suuraan baraa'a takkaa'uu suuraan qulqullina adda galiinsa mushrikaa fi ummanni muslimaa adda guurachuu adda galuu adda diiggachuu beeksiftu bu'uun isiidhaa suuraa toobaadhaa tajamtu suuraa baraa tajamtu ta bismillah hin qabne tun bu'uun isiidhaa baruma sagalee isaa hijiraadhaa kana keessatti wafiihaa suuraa san keessatti heera hedduutu jira waan isii keessatti heerame keessa annal mushrikiina najasun mushrikni najisaa fokkataadhaa waan wasakaa xuriina jechaadhaatu jira jechuudha. mushrikni najisa فلا يقرب المسجد الحرام مسجد كبجا قبو اتديها تاني دوغماني جراوان جو اسی کیستی حیرمے جرائے در مشرکنی ربیت حجی گلو ترینی توافا حجی داماتوے جو حجی سیرن کم لیتا کنمتی کرتے مکان حجی نم قل لا فتوافو ترانی کنندی دوغمے مشرکنی اکا مکہ تندیحان نے گرمے جچو انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا سيدكم آيانكم سورة سنكيستی حیرمے جچو musyrikni najisaa nami rabbitti namanin kaafirri hundi najisaa qulqulluudhaa miti masjida rabbii kabajamatti akkan dhiyaanne kan jiru jechuudha. ahdaathu as-sanati al-aashira min al-hijraa waggaa kurnaffaa hijiraa keessatti yoo maaltu tahee waan jiru hanga tokko laalla. sariyatu Ali ibn Abi Xaalibin duulli xiqqaan Ali ibn Abi Xaalibiin hoogganamu deemsifamuun isaa baruma kana keessa ilal yamanii karaa yamanitti kadeeme jechuu Ali ibn Abi Xaalib لدعوتهم إلى الإسلام أمة يمن كرا إسلام ما يمودا برسيسودا توحيد برسيسودا دين برسيسودا ولكنهم أصروا على القتال فانهزموا نور يمن سن كيبلون دي جلنا رت توري أبدا لول ملي جي لول ولتي بنامي
علي إسان بويسة إسان أريه جو إنجي فتمان وريمان ثم أجابوا إلى الإسلام وبايعوه وصاهم سنبودا كر إسلام ما سدبني إيغا لالتني دوامن بودا وما إسلام ما جل بولياني متون نساني دبني علي ترك كنني وادا سينني كر إسلام ما هريدني يجو كونس يوم تيينان وقا قرنفا هجرادا كيستي تيي برنون كنيت كفا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.